Premier League English torben kula lama fan sabti fi ala dakhalesa tabatameti jiram tabota lama hawin eegama turani fi kalesa tabatamanin dursan Premier League cha Liverpool gara stadium St Mary timaludan Southampton sadi fi lama tim wachun debeti jiram tabni Southampton fi Liverpool stadium St Mary walin tabatan kan boqonna jalqaba goli takka fi takkan qidan tumuramem tabakana rati akkuma eegame Liverpool dibba ume tabachuuf yaaleti turem hagas mara carra goli galchu argachu lebatum nanu daqiqa soddoma farati tabatan sararagitu Dominic Szoboszlai kubba tabatan Southampton kala kofsa jaufate tabatum Tyler Harwood dogoran isaf kan kiyo khesa busudan Liverpool akadursa qabatu tasem Szoboszlai Premier League English kambara kanatin goli jalqaba kelabasa Liverpool galchu isatim turti daqiqa kunani boda Southampton nanu daqiqa 40 farati bellesa tabatan Liverpool Robertson sanduka penalty khesati oladema sarara fuldura umri 18 lammi English Tyler Dipting irratti raawwateen Adam Armstrong rukuttaa penalty argataniin goolii qixxeessitu Southamptoniif galcheem kanaanis taphni kilaboota lamaaniin kan boqonnaa jalqabaa takkaa fi takkaan xumuramem Southampton taphni boqonnaa lammaffaa akkuma eegalameen daqiiqaa 55 irratti taphatan sarara jidduu lammii Portugal kan bara kana Southampton Sporting Lisbon irraa paawundii miliyoona 15 mallatteessifateem goolii ajaa'ibaa Adam Armstrong mijeessee isaaf kan galchuun lamaa fi takkaan Liverpool dursu eegalan Liverpool akkuma goolii lammaffaa irratti galcheen dhiibbaa uume goolii qixxeessituu galchuudhaaf yaalii garagaraa taasisuu eegalem kanaanis daqiiqaa 64 irratti goolii qixxeessituu Mohamed Salah galcheen gara taphaatti deebi'em daqiiqaa 83 irratti osoo hin eegamin Mohamed Salah rukuttaa penalty argatan gara goolitti jijjiiruun Liverpool 3-2 mo'atem injifannoo dursummaa isaatiin cimsatu galmeeffatee deebi'em kanaanis Liverpool Manchester City mo'amuu hordofem garaagarummaa qabxii 8tiin Premier League dursu eegaleeti jiram Mohamed Salah immoo Premier League bara kanaatiin taphoota 12 taphaterra goolii 10 kan galche oggaa ta'u jaamo waayilootan saatiif haala mijeessee kan nu dandeetti jiram taphni biraa kana wiidhaan eegamaa ture tapha Manchester United leenjisaa haaraa Ruben Amorim durfamam Ipswich Town waliin taphateedham erga leenjisaa Alex Ferguson kilabichaan gargar bahee leenjisaa dhaabbataa torba kan qacare Manchester United leenjisaa torbaffaa isaatiin kaleessa gara dirree Portimao Road imaluudhaan kilaba Ipswich Town waliin taphate goolii takkaa fi takkaan qixa bahee deebi'em kanaanis leenjisaan haaraan Ruben Amorim seenaa kilaba Manchester United keessatti leenjisaa haaraa tapha isaa kan jalqabaa qixaan xumure ta'uu dandeetti jiram kilaba waancaa Premier League yeroo 20 mo'achuun sadarkaa fiinxee kilaboota Ingiliz ta'e kanam rakkoo hamaa yeroo ammaa isa mudate keessa ni baasa jedhamee leenjistoonni ciccimoon baay'ee ta'an irratti wal dabranis furmaanni waaraan hin argamne Ruben Amorim kaleessa tapha isaa kan jalqabaa yeroo taasisetti qaawni hedduun kilabicharraa mul'ateeti ture keessattuu taphattoonni sarara jidduutiin kubbaa raabsan caalmeenni taphaa harkaa fuudhameeti ture jechuun ni danda'ama taphaan booda kan yaada kannatan Ruben Amorim kun tapha keenya kan jalqabaati muuxannoo tapha keenyaa fooyyeffachuudha qabna haalli mala maltee keenya taphattoota keenyatti ulfaachuudha malam garuu adeemsa keessa waa hundi keenya sirreeffachaa deemne erga jeeboodam sadarkaa liigii Portugal fi Premier League Ingiliz adda baafachuuf yeroodha si barbaachisa jechuun tooftaan Premier League Ingiliz haaraa itti ta'uu isaa dubbatam taphoota torba guyyaa sabtii taphatamaniin shawwal mo'achuudhaan kan xumuran yoo ta'u taphni lama ammoo qixaan xumurameeti jiram haaluma kanaan Leicester Cityn dirree isaatirratti Chelsea keessummeessuun 2-1 mo'ameeti jiram Leicester City mo'amuu hordofem leenjisaa kilabichaa Steve Cooper hojii leenjisummaa isaarraa ari'eeti jiram Steve Cooper erga ganna dabre Enzo Maresca bakka buudhaan gara kilaba Leicester Citytti dhufe taphoota hundaa 15 kan Leicester City durseen 3 qofa mo'atem 5 qixa bahuudhaan taphoota torba mo'amem yeroo ammaa kilabni Leicester City kan qabxii takka qofaan qarqara daangaa qofaatirraa hiiqee jirum kan leenjisaa yeroo ta'uudhaan dhiyeenya kana Manchester United leenjisaa turan Ruud van Nistelrooy gara kilabichaatti fiduudhaaf waliin mari'achaa akka jiran oduun bahaa jiran ni mul'isam leenjisaan Chelsea ammaa kan Leicester City duraanii Enzo Marescaan kaleessa kilaba isaanii kan duraanii mo'achuudhaan ari'amuu leenjisaa Steve Cooperiif sababatee jiram taphoota biraatiin Bournemouth Brightonin 2-1 mo'ameeti jiram Arsenal ammoo dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti tapha hawwiin eeggamaa ture kan Nottingham Forest waliin taphateen gooliiwwan Bukayo Saka Thomas Partey fi Ethan Nwanerin daqiiqaa 57ffaa fi 86ffaa irratti galchaniin 3-2 mo'achuun turtii taphoota 4 booda gara injifannootti deebi'em leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan tapha 250ffaa isaa kaleessa Arsenal durse injifannoon goola buudeen danda'aniiti jiran
jiran. Arteetaan taphoota 250 kan Arsenaal dursee keessatti taphoota 147 yoo mo'atu 43 qixaan xumuruu dandeetti jira. Taphoota 60 ammoo mo'ameeti ture. Taphataan dargaggeessi Taanuweerii ammoo dargaggeessa umrii 17 fi guyyoota 247tti goolii galchee hoggaa ta'u. Kunis Seeski Faabrigaasitti aanuudhaan Pirimeer Liigii Ingiliziin taphataa umrii xiqqaa Arsenaaliif goolii galchee kan lammaffaa ta'uu dandeetti jira. Kanaan dura Seeski Faabrigaas umrii 17 fi guyyaa 113tti taphataa xiqqaa jalqabaa Arsenaaliif Pirimeer Liigii irratti goolii galchuu danda'e ta'uudhaan sadarkaa tokkoffaa qabateeti ture. Aston Villaan Crystal Palace waliin 2-2 qixa hoggaa bahu akkasuma Everton Brentford waliin 2-2 Fulham ammoo dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti Wolvesiin 4-1tti mo'ameeti jira. Taphni guddaan torbaanii kan hawwiidhaan eeggamaa turee fi Etihad irratti Manchester City fi Tottenham Hotspur waliin taphatan injifannoo Tottenham Hotspuriin 4-2tti xumurameeti jira. Manchester Cityin erga bara 2022 booda dirree fi deeggartoota isaa fuulduratti kan mo'ame yoo ta'u Pep Guardiolaan ammoo seenaalee summaa isaa keessatti taphoota hundaan yeroo 5 walitti aansee mo'amuun seenaa haaraa galmeesseeti jira. Cityin taphoota 5 walitti aansee mo'ame irratti goolii 14 keessummeesseeti jira. Kanaanis kilaba shaampiyoonii ta'ee taphoota 5 walitti aansee mo'ame irratti goolii 14 keessummeessee kan jalqabaa ta'eeti jira. Torbeen 12ffaan Pirimeer Liigii Ingiliz kun tapha tokko kan galgala kana Newcastle fi West Ham United waliin taphataniin ni xumurama jaameeti eeggama. Newcastle United taphoota injifannoo torbee 2 walitti aansee galmeeffateetti fufsiisuudhaaf kan taphatu yoo ta'u West Ham United ammoo erga torbee 9ffaatiin Manchester United mo'ate booda gara injifannootti deebi'uuf kan taphatu ta'a. Kanaan dura kilaboonni lamaan taphoota 140 takka kan waliin taphatanii turan hoggaa ta'u Newcastle United taphoota 58 West Ham United mo'achuudhaan olaantummaadha qabam. West Ham ammoo yeroo 43 Newcastle injifatee jira. Taphoota 40 qixa bahuudhaan kilaboonni lamaan qabxii addaan qooddataniiti turan. Newcastle taphoota 10 takka taphateerraa qabxii 18 wal sassaabachuudhaan sadarkaa 9ffaarratti argamam. Yoo galgala kana kan mo'atu ta'e ammoo qabxii isaa gara 20 takkaatti ol guddifachuudhaan gara sadarkaa 6ffaatti kan ol ba'u ta'a. West Ham United ammoo taphoota 10 takka hanga ammaatti taphateen qabxii 12 sadarkaa 14ffaarratti argamam. Mo'atus mo'achuu baatus jijjiiramni sadarkaa inni fidu hin jiru. Taphni kilaboota lamaanii galgala kana sa'a 5 irraa eegalamuudhaan istaadiyooma Newcastle St James Parkitti kan waliin taphatamu ta'a. Taphoota Pirimeer Liigii Ingiliz hanga ammaatti kilaboota 20 jidduu taphatameen Liverpool qabxii 30 takkaan kan dursaa jiru hoggaa ta'u Manchester Cityin qabxii 23 sadarkaa 2ffaarra taa'eeti jira. Chelsea, Arsenal fi Brighton ammoo qabxii 22 qabachuudhaan garaagarummaa gooliitiin sadarkaa 3ffaarraa hanga 5ffaatti ta'aniiti jiran.